Egaan eebbifamtoonni keenya guyyaa irraa agarsiisa leenjii to'attoota gurmaa'anii agarsiisa teekwaandoo agarsiisa komaandoo akkasumas immoo leenjii saanjaa fi agarsiisa kan meeshaa waraanaa kan nutti agarsiisan ta'a jechuudha. Yakki tokko osoo hin raawwatamin dursanii ittisuudhaaf ga'umsa qaamaatii fi saayinsii poolisiitiin of ijaaruun dirqama ta'a. Kana keessatti immoo miseensonni keenya miseensonni poolisii Oromiyaa kanneen hojiirra jiran akkasumas immoo miseensonni haaraan leenjii adda addaa fudhataa jiraniin ga'umsa qaamaatii fi saayinsii poolisiitiin of ijaaranii hawaasni keenya yaaddoo nageenyaa tokko malee ba'ee akka galu taasisuuf qophii bal'aan taasifamee hojii bal'aanis hojjetamaadha kan jiru. Keessattuu hojii tajaajila poolisii hawaasaa diriireen hawaasnii fi qaamoleen nageenyaa akka waliin hojjetan taasifamee yakkoonni hedduun irrachaa turuu isaanii hawaasni keenya baay'een kan beekan yommuu ta'u ammas miseensota keenya asii eebbifamanii ba'anii waliin taatanii nageenya naannoo keessanii eeggachaa kanaan booda gaaffii kamiifuu lubbuun nama kamiyyuu wareegamuudha hin qabu. Gaaffii barbaachisu yoo jiraate jaarsolii biyyaa abbootii gadaa qaamolee nageenyaa ijoollee keessan asii leenji'anii ba'anii waliin taatanii gaaffii barbaadan gaafachuun ni danda'ama. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti immoo gaheen qaamoleen hundaa murteessaa waan ta'eef hawaasnis akkuma kanaan dura qaamolee nageenyaatii waliin taatanii nageenya keenya eeggannee Oromiyaa badhaatee fi Oromiyaa guddatte biyyoota kaaniif fakkeenya taatu ijaaruu keessatti gahee keenya ba'achuudha kan qabnu. Egaan eebbifamtoonni keenya har'aa eebbaaf ga'anii jiran amma immoo agarsiisa teekwaandooti kan nutti agarsiisaa jiranii. Anda makin nabi